naannoo jiru yeroo ammaa kana burjaaja keessa galteetiin gartee waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromootii fi waraana gootowwan ilma wajji wal qabateen akkasumaan gartee weerara keessa galteetiin jirti. Mee walumaan ka daawwannu ta'a asumaan na hordofaa isiniin jaa. Weerarteetii waan haasoftuu waan dhiiftuu hundaa wallaalteetiin jirti. Mee asumaan isin dabarsaa asumaan na hordofaa. እኔ የምናገረው ነገር በአጣዬ ዙሪያ ለሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው። በአጣዬ ዙሪያ ለሚኖረው የኦሮሞ ማህበረሰብ የምሰጠው ማሳሰቢያ ቢኖር ከዚህ ጽንፈኛ መንግስት ጋር እየተባበራችሁ አጣዬን ለማቃጠል ያልወረዳችሁት ቁልቁለት ያልወጣችሁት ሽቅበት የለምና ይሄንን ጸያፍ ስነ ተግባራችሁን ከዚህ በኋላ እንድታቆሙ የሚል ማሳሰቢያ ነው የምሰጠው። አባት ገዢው መንግስት እናንተን የጠቀመ መስሎ እናንተን ያገዘ መስሎ በርግጥ የተወሰነ ነገር ስንዴ ሊሰጥ ይችላል፣ ተለየ ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል ከአማራው ማህበረሰብ ለየት ያለ ነገር ግን ይሄ ያዋጣል ወይ የሚያዋጣ ነገር አይደለም። ትልቁ እኛ ለመኖር አብረን ለመኖር የሚያዋጣው ነገር ምንድነው? ከዚህ ቀደም ሲል አብረን እንዴት በፍቅር እንደኖር እንዴት አብረን እንደኖር እንዴት አብረን ስንበላ ስንጠጣ እንደነበር የምታውቁት ሲሆን ነገር ግን አሁን ተገልብጣችሁ ከዚህ አስቸጋሪና ጨፍጫፊ ከሆነ መንግስት ጋር እየተባበራችሁ ያማራን ህዝብ እናጠፋዋለን ከመድረገጽ እናወድመዋለን የሚለውን የመንግስትን አጀንዳ ተቀብላችሁ ከመንግስት ጋር የምትወናጨፉ የኦሮሞ ማህበረሰቦች እዚህ ላይ ብታቆሙ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አልባትም እንደማሳያ ይሆን ዘንድ አጣዬ ከተማ ላይ ያስቀመጠው መከላከያ ከየኦሮሞውን ማህበረሰብ እንደ ኮንዶም በመጠቀም ኦሮሞውን ወደፊት እያስቀደመ ጥይት እየሰጠ ከተማው 2-3 ጊዜ እንዲቃጠል ከ12 ጊዜ በላይ ያጣየ ከተማ ህዝብ እንዲፈናቀልና ሰቆቃ እንዲበዛበት ሲያደርግ የቆየበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ይሄ የአብይ መከላከያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ትናንትና በነበረው ጦርነት አጣዬ ላይ ኦሮሞ ወደፊት ገብቶ ያጣየን ከተማ እንዲያቃጥልና እንዲያወድም ብሎም የዘረፋ ተግባር እንዲያካሂድ ፈቃድ በመስጠት የኦሮሞ ማህበረሰብ ወደ ከተማው በመግባት ከፋኖ ጋር ውጊያ በመቅጠም እዛው አልቆ እና ተጨፍጭፎ ሬሳ ተሸክሞ እንደሄደ ነው ብዙ ማሳያዎች እንደሚያሳዩት እና ከዛ አንፃር የተጠቀምነው ነገር የለም። እናንተም የተጠቀማችሁት ነገር የለም። ይሄ አጽራሪና አጸያፊ መንግስት እርስ በርሳችን እያጋደለን እያጨፋጨፈን ነው። ሌላ ያመጣነው ትርፍ የለም። በነገራችን እንግዲህ ከውጊያ የሚገኝ ትርፍ ካለ ይሄን ትርፍ አግኝተናል ብላችሁ ብታሳውቁን ደስ ይለኛል። ከውጊያ ምንም አይነት ትርፍ አናገኝም። ችግር ነው የሚመጣው፣ ድርቅ ነው የሚመጣው፣ ሰው ማጣት ነው የሚመጣው። ከዚህ ውጪ የተለየ ነገር አግኝታችሁ ከሆነ ያገኛችሁትን ነገር ብታሳውቁን ደስ ይለኛል። ስለዚህ ያ ቀድሞ የነበረው አብሮነታችን ቀድሞ የነበረው ፍቅራችን ለሺህ ዓመት አብረን የኖርነው ኑሮ መልሶ ለማምጣት ያን የነበረውን ፍቅራችን ተመልሶ አይሸማ ሀርከፉን ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ኬኛ ኦዱ ቀበኔ ሲኒዲያነ ጅራ አሱማን ኖርዶፋ ሲኒን ጀነ ኦዱ ኬና ከጉያ ሀራ ፋኖ ፊንጣሌየን አማራ ናኖ ወሎ ኬሰ ከልቀጣ ሙርቴ ኡመተ ኬነ ነጋ ከፊታ ቱርቴ አማ የሮ አማ ጋቢ ሀማ ኬሰ ገልቴ ወራና ሞቱማ ፊ አከሱማ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ጅዱት ሚዳን ሀማና ከይረጋሄ ጅሩቱ ደጋሃሙት ጅራም ካቶ ከኑማን ጅሩ ወራኒ ፊንጣሌየ አማራ የሮ አማ ከነ ገመ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞቲን ወራን ብሊሱማ ኦሮሞቲ ሴኔ akkasuma gama kaanini waraani mootummaa seene jidduu kana keessatti akka miidhaan hamaan hammanan jaamne akka irra ga'ee jiru gabaafameeti jiraam. Akkasumaanuu ammaatti waraanni gartee fiinxaaleeyyii amaaraa gartee humna mootummaatii fi akkasuma humna gartee waraana bilisummaa oromoo jidduutti akka miidhamee walii gaffaca'ee jiru gabaafameeti jira. Asumaan na hordofaa isiniin jaa oduun kiyya ka guyyaa har'aatis akkuma itti fuufetti jira.
hordofaa isiniin jennaan. Waraanni fiinxaaleeyyii Amaaraa yeroo ammaa kana humnaa gartee waraana ummata keenya akka Walloo ummata nagaa fixaa ture, akkasuma ummata nagaa jaarsaaf jaartii manaa fi waan qabeenya ummataa saamee gartee waan adda addaa irratti yakka hin taane hunda nurratti dalagaa kan ture, akkasuma qabeenya gartee hanga horii fi gartee waan adda addaa waan afaan hin beekne hunda hanga rasaasaan fixan hunda hanga gahan takka waraanni gartee fiinxaaleeyyii Amaaraa hamma waa yaanne takka gahanii ummata kana akka gartee ofirraa qolannu jeetiin ummanni Walloo gartee fuuldura dhaabbataa kan ture, akkasuma ajajaa isaanii gugurdaa irraa kan adamsaatiin ture. Amma yeroo ammaa kana humni Walloo gartee abdii ummata Oromoo bal'aatiin gartee yeroo ammaa kana akka irra aanee jiru gabaafameeti jira. Humni gartee Walloo gartee yeroo ammaa kana humni Walloo gartee saba isaa ooloof ka jiru ummata Walloof ka jiru irratti hirmaate, akkasuma madoo keenyaa fi gartee dhaama keenyaa fi gartee kadhahamee fi kamadaa'ellee hunda akka wallaanataa jiru ummanni Oromootis itti jabaatee akka waliin dhaabataa jiru gabaafameeti jira. Dubbiin kun osoo akkanumaan jiru gama mootummaaniitis komeen ummata irraa dhiyaate akka ummata mootummaa kanas qaanfachiisee jiru dubbiin kun dhagaameeti jira. Gama mootummaatiin yeroo ammaa kana waraanni uf danda'e waraanni beekamaan humna of danda'een uf qopheessee akka gama sanitti bobba'ee jiru dhagaameeti jira. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo qondaalli gugurdaanis yeroo ammaa kana Walloo akka seenee jiru dhagaameeti jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo gartee ummati keenya akkamitti dhumata ka jedhu daangaa gartee humna addaa gartee ka qopheeffatee kan qabu waraanni bilisummaa Oromoo ka homaa dura dhaabbachuu hin dandeenye ka lolaa fi alaamaa fi qawwee isaa takkattiin bakkaa fuudhu sani akkasuma yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa godina addaa Walloo seeneetiin diina isaa akka mataa rukutaa jirutti dhagaamaati jira. Kun osoo kanumaan jiru waraanni mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo jidduu akka waliin feene hundi keenya akka beeknu ni beekama. Akkasiin jechuudhaan waraanni mootummaatis akka duraa goree jiru gabaafameeti jira. Waraanni mootummaa gara magaalaa malee gara baadiyyaa akka socho'uu hin dandeenye sodaa keessa akka galee jiru gama gartee magaalaa keessa akka taa'aa jiru gabaafameeti jira. Gama baadiyyaa gartee waraanni bilisummaa Oromoo gama baadiyyaatiin itti gasseenee gara faannoo waraana gartee gara magaalaa keessa akka baqachuu hin dandeenye gama kaaniin waraanni mootummaa akka marsee jiru gabaafameeti jira. Jidduu kana keessa waraanni gartee fiinxaaleeyyii Amaaraa akka miidhaan jabaan hammaan hin je'amne akka irra ga'ee jiru kun dubbii qabatamaa achirraa nu dhaqqabee qabna. Akkasuma osoo isiniin jedhu fiinxaaleeyyiin Amaaraa yeroo ammaa kana gaabbii keessa galtee harka akka of nyaataa jirtu walii galtee iyyuu dhabdee yaada akka galtee jirtu gabaafameeti jira. Yeroo ammaa kana fiinxaaleeyyiin Amaaraa asumaattuu wal qoqqooddee akka yaada adda addaa gabaasaa jirtuu fi akka gama mootummaatti harka kennatuuf heetus gabaafameeti jira. Badii ofii fudhataniitiin gartee sodaa keessa galanii harka fashalaanii gartee ajajoonni isaanii kagarii irraa dhumatee akkasuma baqatanii addaan faca'anii jiruun itti hadhooftee akka jirtus gabaafameeti jira. Isaan kun gartee yeroo dheeraa akka taa'uu hin dandeenye Oromoon bakka jiruu fi kaabaa kibbaan osoo ol ka'ee tokko ta'e warri kun ji'a takka dhiisii guyyaa takkaafillee akka baadiyyaa isaanii keessa taa'uu hin dandeenye dubbiin kun gabaafameeti jira. Yeroo ammaa kana Oromiyaan tokkummaa irratti hundooftee tokkummaadhaan uummata keenya akka Walloo fi akkasuma biyya isaanii keessa akka dhaabbataa jiran yeroo ammaa kana akka gabaafameeti jiru dhagahame. Waa'ee uummata Amaaraa ka Oromiyaa keessa jiru irratti yaada gisee akkana laalu uummanni Amaaraa ka Oromiyaa keessa jiru faayidaan inni Oromoof bahaa jiruu fi waan Oromoon faayidaa isaa bahaa jirtu yoo ati ilaalte gargar baastee ilaalte dhugaa dubbachuu fi fannoowwan ijaaramteen uummata kana uummata naannoo sanii osoo hin taane uummata Oromiyaa keessa jiru ka Amaaraatiin ijaaramte akkasuma Walloo irratti wanni gartee shira xaxaa jiruu fi akkasuma fixaa jiru poolisii naannoo Amaaraa waliin taatee uummata Walloo fixaa jirti. Dhugaa dubbachuu fi Amaarri Oromiyaa keessa jiru Oromoo yoo dibbooftee hin rifanne yoo ufiif hin dubbanne yoo ufiif hin kaane yoo ufiif hin hollattee hin kaatee ufiif sagalee hin taane eenyu isiniif ta'a yaa uummata kiyya kabajamaa. Isin maaliif yaa uummata yaa qeerroo isiniin jedhan qeerroon tun waan nyaattee dhudduu fi waan jiraattee lubbuu isiitiin jiraachiftu qofaa isa
lubbuu teenya tana waan jiraachifnu hin dhabne ummati Oromoo kuni bal'aadha kuduraa fi muduraan isaatu nu gahee nufirraa addunyaa guutuu gaha isaan malee jiraachuu dandeenya. Ummata Amaaraa waliin jiraachuu hin dandeenyu. Ummata kiyya kabajamoo dhugaa isinii himaa har'aa fi borullee ummata kana wajji deemuu dadhabneetiin jirra. Ummata kana akka wajji deemuu hin dandeenye nu agarsiisu jiranii ummanni kun tuffii teenya qabaa. Tuffii teenya tana irraa immoo dhugatti deebisuu qabna. Ummata qeerroo Oromoo silaa hooggantoota akka Jawaar Mohammadiif yookaan artistoota aktivistoota gurguddoo qabaatanii nama isin hoogganuu qabaatanii isin akkasii malee socho'uu hin dandeettan rifachuu hin dandeettani. Waan deemaa jiru kana silaa argu jiraatani. Namni isinittiin himuu quban qabdani biiziidha sagalee akkamitti uummataa ta'uu dandeettan.